Tafari. Maal mastaawaqiyaa wayiin baafadhaa jedhee gara qabalee kanaan dhaqaa jedhee Orommaa kana immoo jabaatteera. Akka lagaa kana miti akka Beneshaangul Gumuzii miti beree gurguddaadha jedhan. Kotti mee nageessi. Asuma jira gandi. Garuu gatiin waraqaa eenyummeessaa addana. Mana ijaara biyya keessatti mana bita. Sangaa 2-3 fa'aa bita. Amma 2-3tti si gaafatu. Dhugaa. Maal reetti moo laan bitadhaan sin jedhe mastaawaqiyaan baafadhaa baddaa kana keessa mastaawaqiyaa malee walii gadi hin deemanii yoo isayyuu mastaawaqiyaa baddaa kana qabaatte malee andanattis fattashuu jedhan iddoo hundumaatti tokko nana kettina maal eessa ketta faama caammaa kee keessa gadi galanii fattashuu jedhan Orommaadha. Maalo nageesse kottu anu garaa koo nafse koo na bade an ta'u. Akkam jirtu nagaadha fayyima jirtu nagaadha fayyaaf nagaa. Noora. Baga nagaa nutti asirtu. Noora achuma taa isaaniin keessummeessaa jira achuma taa. Maal isin gargaaru? Nagaa galata gooftaa nagaa. Mastaawaqiyaa baafachuun nufi. Okay, mastaawaqiyaa barbaadani haa ta'u namni wabii isinii ta'u jira miti? Eeyyee dhibantaan koo isaatu na waliin jira. Isumaatu na gargaara. Rakkoon qabu dhibantaan keessan yoo wabii isinii ta'u jiraate isaanii haa ta'u. Maqaa keessan? Gammadaa Fotaanaa. Bakka dhalootaa? Agalomeetti. Maqaa aadaa? Ebaasii Suyyume. Tole. Egaa nuti isinii baafna. Egaa yeroo ammaa haalli nageenyaa haalli maalii borcamaadha waan ta'eef waraqaa eenyummeessaan kuni ammaa fi kan jajaatu isinii kennama. Bifa kanaan isinii kennama. Footoo itti godhattu jechuudha. Footoo itti godhattu ammaan baadhu waan jettanii fi kunoo qixxa kanatti godhattu ergasii chaappaan itti isinii godha. Hin fiddu jechuudha. Footoo itti isinii godha. Footoo kaatanii fidattu itti isinii godha. Maal isa kana sirriitti badan bitta kataatalee naatti maa ture dhibantaan koo beekaa isa kana. Isa kanaan hin beekaana. Ayyee footoo siinan fidadha. Rakkoo hin qabu. Ama ofirraa hin qabu. As cofkaayii addana mana footoo andana dhufe. Kunoo ayyuu piicherii moo maal jedhu haasaan? Ayyaantu piicherii. Ayyuu piicherii jedhan andana. Achitti ka'een fida. Anoo tokko addana michaa tokko gaafadhee naani ama tafarii. Isa waan ulfaata natti hime barii meeqa ni kaffalaare? Qarshii 2,000 kaffaltu. Maal maqaa gooftaa Yesuus maal nagaa miti? Maal reettiin bitadhaan jedhe moo sangaan bitaan jedhe ani maalan godha birrii amma kana? Maatte? Dhiifama naan godha. Anoo achumatti deebi'ee lagumatti deebi'ee warra lagaallee naa baasanii ergasii ximbirii koo deemaa malee maal akkamitti uummata dubbiin kaasurii mastaawaqiyaa tokkitti birrii 2,000 uummata akka fi addanatti fattashanii uummata irraa katta. Hawaasni misoomaaf waan walitti qabamudha kuni wanta nu nyaannu miti. Kanaafuu akka inni dura fe. Ammaadha. Ji'a jaha booddee immoo dhaabbataatti si jijjiiramaa jechuudha. Ji'a jaha booddee dhaabbataatti si jijjiiramaa. Kanaafuu qarshii 2,000 qabdu ta'an rakkina qabu. Maal mootummaan jiru biyya
Mala tamiti mastawakia warakat tokkitti fi ani birikuma lama kafal. Warri kun as darba. Rakkoon qabu. Reetti jaabitaa koo lagat. Dhiifama naa godhaa maal? Dhiifama naa godhaa